dhumaati biyya san keessa deemaa jirtu haaraa miti. Dhumaatiin julmaan namni dhumuun haaraa miti. Kan hoggaan jiru ilmi namaa du'uu qaba jechuu guyyaa miti. Ilmi namaa du'uun qabu. Duuti nama gubdi, keessa namaa gubdi, keessa namaa miti. Garuu lubbuun gaafa dhalattee duutee isin beeyin haa ta'u nama gubdi isin nama mitis akka namni itti du'u akka addaati. Dhumaatiin biyya san keessa biyya Itoophiyaa jedhan kana keessa takka dhumaatii abaaramtuudha takka eebbifamtuudha waan jedhaniin arga. Wallagga guutummaa wallaggaa irratti ama torban kana nu cufti ni beeyna waan deemaa ture nu cufti ni beeyna. Wanni kun akka Oromiyaa cufa keessa faca'uus tilmaamaa turre jechuudha. Diboottii sadeen diimaa fi daalachaa fi gurraacha diimaa daalachaa fi adiidha hatara tara nyaadhamuu deemuu jenne hin turreeni dhufe haa ta'u karaa ijoo dubbiitii yaatti hin deebi'a. Sheekotti gabbaatee sheekottiif kabajaan qaba quick respect ana bootti amantii cufaaf kabajaan qaba kabajamuus qabu haa ta'u sheekotti gabbaatee dhumaatii namni dhume qaama tokko qabu deemtuu fi dhumaatii tana balaaleeffattuun arka balaaleeffachuun gaariidha. Garuu maaliif tokko filatanii tokkoof booyanii tokkoof sagalee tahuu didaniitu gaafitiyya. Gaafa wallagga bahaa keessatti faannoon ummata Oromoo julmaadhaan fixxu. Gaafa mana keessa gubdee haadha ilmoo ulfaa ilmoon garaa baatu walumaan agarre jechuudha. Gaafa kaaba shawaa kaaba mooka ona salaaletti nama qalaniis walumaan agarre. Sheekottiin irra gabbaatee lallabdutu yeroo san dachii jala turte moo samiirra turte moo eessa turan? Moo lubbuun Oromoo value hin qabdu. Dhiigni Oromoo dhiiga sareeti. Dhiiga biraatiitu dhiiga kiiloo haasu. Okay? Sheekotti warra kaabaa tama gabbaatee kalee fi dheengadda iyyitutun waa'ee arsitte eessa turan gaafa Oromoo akkasi julmaan dhumtu. Dheengadda karaa hadaamaa kanatti shufeerota odigad makiinaa oofee jireenya isaanii jijjiirrachuudhaaf tattaafaturratti gaafa duuti kasii taatu eessa turan sheekottiin tun. Dhugatti isin dhugan rabbii keessaniif sagaddanii dhugatti ayata rabbiin buusatti amantanii dhugatti lubbuun namaa kuma taatu tokko ta'us karaa malee bahe lubbuun namaa walqixanni amantanii maaliif filattanii booyuun barbaachise. Okay. Kunis Kiristiyaana Ortodoksii dhumeettanii booyu jirtan ilmi namaa du'uun qabu reefu jee. Shawaa bahattis majority percentage 80 ka dhume Islaama. Maaliif nama dhagayama beektu jara keenya nama dhagayama. Communication itti gaafatamaan communication shawaa lixaatis enyu jireenya addunyaa gabbeetu shanii ajjeesee je. Jireenyaan communication Oromiyaati miti. Ka shawaa lixaati. Sababni gaafa Oromiyaa bahaatti shiftoonni ogaadeen shiftoonni isaa nama fixan hin dubbatu. Gaafa baaletti shiftoonni ogaadeen nama fixan hin dubbatu. Gaafa booranatti weerartoonni shiftoota ogaadeen Oromoota boorana ajjeesan hin dubbatu. Inni gaafa jecha shanee jechuu deemu gabbahaa jechuudha. Jireenya addunyaa biraanuu addunyaati moo whatever addunyaa inwes maqaan Oromoo kunis rakkate. Ati haga lubbuun tee guyyaa dhumaa geessutti akkuma shaneetti jiraatte jechuudha. Maaliif cubbuun isin keessa seentan gurbaa eenyu waamii jettan xilaa'uun waamii jettanii yakka ifii dalaydan mucaa miskiina san fuutanii arra ittiin azaabaa jirtanii jechuudha. Isin tokko Oromoo balleessuun kaayoteessani. Okay? Oromoo you know what? Oromon isinni balleessineettaniif isin baddu. Oromon isinni beeleessineettaniif isin beeloytu. Oromon beelarraa isin dandamatti du'arraa isin dandamatti. Garuu hajiruun du'e tokko isinni jechuudha. Akkuma amma kunoo Harargee guutuu beelaan adabneettanii maaliif
waan tokko tokko ka isin jettan ka asirra dubbate garaa nama balleessuutu jira asirra dubbatame jechuudha. Okay, maalif jalqabumaa akka isin itti haatan naannoo lama target godhatanii jechuudha. Lixa Oromiyaatii fi Baha Oromiyaa eliminate goone lameen kana jilbifachiisu malee kaayoo teenya galmaan ga'uu hin dandeenyu jettan. Shimallis Abdiisaatis pirezidaantii Shawaa Lixaati. Kana walumatti himne Shawaa Lixaa bakka ni bu'aa bakka hin bu'u uummata miskiina san uummata fixu jirta san bakka hin bu'u garuu isloogaana san qabattaniiti maqaa Shawaa Lixaa jedhu lafa jala wal jaartanii Oromoo irra genocide dalagu jirtanii jechuudha. Tokko isin duraa bahan jiru. Maal akka kaayoon teessan maal akka taate maaliif akka deemtan neetworkii biyya alaati fi biyya keessa wali hidhattanii yakka daangaan qabne Oromoo irratti hojjechuu jirtanii jechuudha. Kan amma arsitti heettanii akkana u'uu heettan ilmi namaa du'uun qabu isinumaatu godhe isin mataa keessantu godhe. Maaliif? Hedduun keenya akka Oromootti amantii cufiif keessaa qabna. Amantii cufiif keessaa qabna. Okay. Anintun maatii Islaamaan qaba, maatii Protestaantiin qaba, maatii Waaqeffataan qaba, maatii Ortodoksiin qaba. Teebila tokko dhufnee waliin teenya. Wal mararfanna. Amantiin namu ta'abbaati. Garuu dhiiga dhalootaati waliin nu fidaa jechuudha. Isin amantiin dhimma baatanii Oromoo waliin naquuf, gosaan adda baaftanii Oromoo waliin naquuf, naannawaan adda baaftanii Oromoo barwaan biraa dhiisa shiftoota maqaa Shawaa Lixaatiin jaaramee Oromoo rakkisu jiru kana jalatti dhalli maccaa waan ta'eni beeyinaa ganna jahan kana loqoda Wallaggaa qabdeettanii waan isin godhaa turtanii beeyinaa miti. Rabbi duraa isin baatan isin Oromoo duraa isin baatanii jechuudha. Rabbi duraa is bakkatti miliixanii qabdan Oromoo duraa isin baatan. Harargee Jimaasiitii fi qabeenya siinii saamtan garuu ummata isaa guyyaa adiidha ajjeeftanii jechuudha. Asiin Soomaaliitti bobbaaftanii, asiin kaanitti bobbaaftanii, asiin ammoo basaasa guddaa itti gaafatamaa poolisii dirree dhawaa namichi jettan. Ha poolisoota Oromoo xiqqoo wanni guyyaa akka jiru akka ajjeesuuf mandeetii guutuu kannitaniif ka Oromoon akka feete yoo duuteen dubbanne sabni biraa yoo du'e nama san fuudhaa hidhaa jettanii bakka kaayyattan itti gaafatamaa poolisa dirree dhawaa namicha san achi kaayyatanii naannawa saniin akka isin balbalchaa jirtan namoonni beekaa jechuudha. Anyway, it is matter of time wanni cufti yeroodhaaf. Angaruu wanni dubbachuu barbaade guddoon sheekottiin gaafa namni yookaan Ortodoksii yookaan Amaaraa du'e. Ortodoksii keessa Oromoonis jira. Amantii isaaniitti mirga qaban practice godhuudhaaf. Garuu gaafa maqaa Ortodoksiitiif maqaa Amaaraatiin Oromoo Ortodoksiitiin illee achi keessa duute amaareessitanii social mediaadhaan YouTube qabdaniin sheekottiin gabbaa dubbadhaa kajee kana godhaa jiru mootummaadhaa miti. Gaafa Oromoon duummoo mootummaan nam tokko ka gabbee ajjecha tanan dubbannee jedhan. Gaafa warri Amaaraa yookaan waata yookaan charchiin Amaaraa waa taatu sheekottii cufatti bilbilanii gabbaa dubbadha. YouTuberoota gabbaa dubbadha. Communication Shawaa Lixaa gabbaa dubbadhu. Maal jettanii narrationii isin miidiyaa irratti uumaa jirtan arkaa jirraa jechuudha. Okay. Charchiis ka gube isini. Ummata sanis ka ajjeese isini. Oromoo harkisaa qulqulluudha. Okay? Oromoo harkisaa qulqulluudha. Tanaaf an sheekottiin yoo Rabbi beektan yoo Rabbitti amantan ilma namaa ka du'e cufaaf sagalee ta'a. Ilma namaa ka dhumeef. Okay? Sheek Maarree Nuuru, Sheek Maarree Jabal, Sheek Maal gaafa Amaarri du'e gabbaatanii ilmi namaa du'uun qabu nama waan ta'eef Rabbiitu uume. Garuu gabbaatanii makarafoona fudhattanii qaama tokko quba qabdanii qaama kaawwanni gootanii gaafa Oromoon kumaataman Wallagga bahaa dhumu mana wajji gubate morma muranii fannisanii mukatti hidhanii deeman tokkoon keessan xistimbaan jenne jechuudha. Amma isin abbootti amantiiti moo dabballee mootummaati. Akka kiyyatti akkaanan hubadhutti dabballee mootummaati isin. Amantiin ija takkaan nama laalti. Amantiin nama yakka godhu cufa ni balaaleeffatti. Dura dhaabbatti. Miskiina akka malee du'eef sagaleedha taati. Ummata sagaleen qabneef sagalee taati. Isin garuu dabballoota mootummaati. Warra masgiida keessa dhaabbatee
qamadii filadhaa jo kun ulaagaa sheekaatis hin guutu sheekaa mitiis jechuudha. An sheekottiin hin kabaja. Maatii sheekottii hedduu qabdu keessaa hin dhaladhe. Hiika amantiitis ni hin beeka. Garuu gaafa dabballee mootummaa taatanii aboo maal filanna kunoo qamadiidha jettan sheekummaarraa baatanii jechuudha. Sheekni tokko amantiin fedhee jiraate ijuma takka laala. Isaa wingalchuu amantii keessa jechuudha. Garuu sheekottiin teenyata dhugaa taanta saayilanti gootanii ussisiiftanii teessan taanta gaafa kan arsii keessa fixan taanta gaara fuula rabbii dabartee jechuudha. Sheekottis hin qabnu jechuudha nuti. Okay? Kanaaf dhumaatiin akka maleedha ummata keenyarraa dhaabbachuu qabdi. Dhumaatiin akka malee takka biyya san keessa deemuu qabdu. Kaniin jechuu barbaadu. Ha dhumaati. Oromoon eenyu wajji fira? Oromoon firaa fi diina isaa adda beekaa. Eenyu firri Oromoo eenyu diinni Oromoo? Eenyu diinni yeroodhaa eenyu diinni kaayoo Oromoo fi Oromummaa balleessuu deemu eenyu? Oromoon eenyu wajji tumsa uummata eenyu wajji tumsa uummanne kaja'u kana bal'inaan yeroo biraa irratti haasofnaa jechuudha. Bal'inaan. Oromoon OPDO sadeessaa OPDOon hedduu dabre. Ammallee OPDO biraa fe'achuutiif OPDO biraatiif karaa banuudhaaf Oromoon qophiidha. Oromoon qabsoon Oromoo ifirra irkatamu diina irratti irkata. Oromoo diinoonfattee diina firoonfachuun kaayoo Oromooti. Oromoo diigdee gubbaa gaditti diina harka qabattee waltajjii diina irratti wajjiskistaa taphachuun qabsaa'ummaadha. Gandaan wal muddanii hiriyyummaan wal muddanii qabaleen wal jaartanii qabsoo Oromoo keessatti kaayoo Oromoo irra yakka hojjechuun diinummaadha moo firummaadha? Kanas qacello dubbannaa jechuudha. Wanni usnu hin jiru. Balaa Oromootti as deemtu yoo arraan dura hin dhaabbanne sabni kun balaadhaaf saaxilamaa jechuudha. OPDOon baanantun mukni badaan mukni hadhaawaan diina yerooti isiin. Diina yerooti. Utaalloodha dufkafa. Haxish jannaan ni baddii jechuudha. Oromiyaa wala boomtu keessattillee mirga hiree ummata Oromoo hegereef Oromoo murteeffatu keessattillee gantuu taateen nu keessa jiraatti malee bakka leexuun qabdu jechuudha. Garuu isin oka kaayyattanii fiduu deemtan Oromummaa fi Oromiyaa fi eenyummaa Oromoo kabelleessuu deemuu jechuudha. Joolleen Oroo faannoodhaa jechuudha. Dhugaa dubbanne bakka nu dhiitu bulla. Akka Oromoonni qabsaa'onni sabboontoonni saba kana yakka isin hojjechuu jirtan hin barreef cufasii kan maalirra bobbaaftanii nama afur joollee bakka takka baratte joollee qabaleetiin qabsoo Oromoo irra teessanii akka dalagaa jirtanii jechuudha. Isin afran if beektan anis isiniin beekaa jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodha ati abbaa qabsooti. Ati abbaa haqaati. Ati abbaa dhugaati. Ilmaan kee ha dhiiga isaanii ganneqaniif, ilmaan kee ha lubbuu isaaniif kannaniif, hiree teetiif, hegeree teetiif, biyya teetiif, ummata keetiif malee nama 4 fi 5 sirra baasee namni 4 fi 5 akka fedhetti kakaayotee gurguratuuf miti. Kana hegere bal'inaan irraa haasoinaa jechuudha. Wanni nama sodaachisu hin jiru, wanni nama qaanfachiisu hin jiru. Ammallee irra deebi'een jaa kana asittiin dhaabaa. Sheekottiin biyya keessa marxoo laqaashiin maraxanii filattanii warri boochan kun Oromoofis booya. Oromoofis dubbadha. Yakka Oromoo irratti faannoon dalayde Wallagga Bahaatii fi Ona Salaalee keessatti guyyaa tokkoon dubbanne isiyyaa sheekotti. Tanaaf yakka ol aanu Oromoo irratti dalage warra faannoo ettanii arra isin harkarra qabdan kana jechuudha. Guyyaa tokko isinii gabbee dubbatu nagarre. Including communication shawaalita guyyaa tokko gabbee kanan jenne. Gaafa garuu Oromoo attaa godhuu barbaadu antaay Oromoon kun gabbee kana ka godhe shaneedha. Kana ka godhe shaneedha. Shan simbulchi rabbiin kiyya. Sheekottiin
شوفيروتا نانا أوروميا بها كأكنت لفر شفتوني خيسا لفقوتني في تأجرن كان في اسمي سجلتها ميساني في دبر دايساني دالنا ماتي ما دي روحي أنتون ربي برا شفتي والكتا ينامي تيري ربي برا دبو المانا ما والكتا مي ورا خنا في دبر دا شيكوتين بيتينيا إسانيس نما إسانيس أورومودا خنا أنا جان أولا خنا أول وانين جون كابو دبتشو دمبر بانيجارو إلمنا ما واه جار كوني دبتا خانين أفان أورومو خناتو أكمل ديك على واجرة سوشيال ميديا خنا رتي أفان كينيو سرّيسيني دبتشو ندن دنيته أفان كرم لوج أيفانو سري دبتشو ده هوجا ميديا رفنو خافان أورومو سن سر التاساو يو خافان ألقا خبربانو سن سر التاساو أفان أورومو أكمل ديك على ساجرتان أما أدو أفان أورومو هاساو جرتانيتي by the way جتن by the way sentence ولي تندمني وجني جتش by the way جوتي ما باتن بكسان أفان أورومو بكبوسا جتش أورومو خخاني أدو هاساو جرتاني سجمر جتن هوجا غير هوجا سجمر جتن وان ولي تندمني وجولي أوف جرتاني أجول أفان أورومو بكبوسا خناس أفان أورومو أفان توكو قديمتي by the way خجو سانيس جتشا بكبو تجرايتشو سجمر خيتن سانيس جتشا بكبو تجرا تناف أدرا أفان أورومون ديك علي سنا فياتا ورابولا ويا غاريك أبدا إن شاء الله وريد أفنا دوتي نما قبدي دوتي نما بلبلشتي خيساف أمة سجلين كمنه أمة ريفكي ساني جارين أولين كأول لنا إيني أول لفو جران نبويا نمد جرام نمد داريتشو دوتي هك أتاتي أدو جرتو دوتي بكرة نفن تاتي أدو جرتو المنا ما قويا ألتي دوئي أدو بينو جرو جافة الدباني أو أخفنني خفارني أول إيني بكساني تأوجاسن جيس خجيسينه إمما نوران أورو إتشو خيس خيني كما لافتي بكتين ديبيو خجرو أول أبي أودون أو إبدان قبته شوا بها خيست شوا ولا جبها خيست أجريتشو أروزات أودوش إن أف أولياء خرج قبده فانو نكس قوت إس أجريتشو كانوا أودو أركانو أسون شبودا وانجو فين ياده خنده